Agarsiisni fayyaa biyyaalessaa godaanbaa saayinsiitti geggeeffamu erga eegalee bubbuleera. Agarsiisa kana hooggantootni naannolee garaagaraa daawwachaa jiru. Hooggantootni fi hojjettootni naannoo Harariis agarsiisa kana daawwataniiru. Hoogganaa itti aanaan biiroo fayyaa mootummaa naannoo Hararii obbo Iliyaas Yeenus daawwannichaan meeshaalee ammayyaa damee fayyaa keessatti hedduu barbaachisanii fi hojiiwwan biyya keessaa akkamiin akka hojiitti hiikamuu qaban hubachuu dandeenyeerra jedhan. Waan hedduu hubannee jirra. Meeshaalee ammayyaa fayyaadhaa gargaarsuudhaaf waan oomishaalee ammayyaa yeroo hojii kan deeman hedduu daawwannee jirra. Hojiilee adda addaas daawwannee jirra. Irra guddaan ammas dawaalee aadaadha. Akkaataa biyya keenya keessaa umrii isii wajji kan deemu wajji har'a maal hojjetamuu jira kan jirus laallee hubannee jirra. Dawaalee aadaa kana yeroo hojii kan deemu qorannoo fi qorannootti gaggeessanii adda addaa akka mana hakimaarraas ajajamaa akka danda'amu qorannoo akka jirus hubannee jirra jechuudha. Agarsiisa fayyaa biyyaalessaa kana daawwachuuf ogeessonni fayyaa naannoo Hararraa dhufanis muuxannoo fi daawwannichaa waan argatan hawaasa biraan ga'uuf qophii ta'uu himan. Amma uummanni keenya dawaa aadaa kana hedduu fayyadama. Garuu hanqam takkaa kajuu kana qixa isaa laaleetii miti. Teknooloojii adda addaatti fayyadamnee akkamitti waan qabnu kana teknooloojiitti fayyadamnee dawaa kana uummanni akka itti fayyadamuu qabu waan nu garsiisan waan gaariitu jira. Karan biraati immoo paakeejii ekstenshinii fayyaa kanarratti akkamitti uummanni moodeela tahee uummanni akkamitti fayyaa isaa eegaa kajuu kana mana isaanii akkamitti qulqullina eeguu qabaa akkamitti namaa fi beeyladaan addaan bahuu qabdii kajuu kana Demonstrate godhanii waan nu garsiisan muuxannoo gaarii waan irraa fudhannee. Baay'ee waan dinqisiisee qaama miidhamtootaatiin wajjin wal qabsiisee ispeeshaalii amma akka naannoo keenyaatti rehabilitation center illee ni qabna. Akka keenya amma namni tokko yoo miilaa ol miilli isaa irraa murame jilbaa ol jechuudha. Jilbaa ol irraa murame jilbi replace godhamuu danda'u as akka jiru arkeetiin jira. Namni tokko amma gizee qaama miidhamtoota ta'e namarratti hirkata. Isoo harka nama hin eegganne ifumaaf gabbu'ee misooma sanarratti hirmaatee misooma saniif godhee if gargaaruu ni danda'a jechuudha. Hoogganaa itti aanaan biiroo fayyaa mootummaa naannoo Hararii obbo Iliyaas Yeenus waggoota muraasaas xiyyeeffannoo mootummaan damee fayyaatiif kenne irraa ka'uun lammiileen Itoophiyaa yaalaaf maallaqa hedduu baasuun biyya alaa deemaa turan biyya keessatti yaalamuu akka danda'an hojiin abdii namatti hojjetamaa akka jiru daawwannicharraa kan hubatan ta'uu ibsaniiru. Abdii hedduu jira hogguun arganii sadarkaa kanallee akka ogummaatti amata 20 olii hojjedheetiin jira. Akka gaggeessaatis amata 6 hanga 8 hojjedheetiin jira. Biyyi teenya sadarkaa kanarraa geessee jeeyyaanni haaraannattee jechuudha. Meeshaaleen adda addaa ammayyaa fayyaadhaaf gargaarsaaf oolan televezyiinii fi biyya alaarraa TVdhaan waan arginu hundaasis dhufee jira jechuudha. Fuulduraafis turizimii fayyaadhaafis wanni qabne abdii qabne jechuudha. Biyya alaarraa deemanii maallaqa hedduu waan baasan lammii teenyaadhaafis gargaarsa guddaa ta'aa jeetiin yaada.